Akkam jirtu deemoo salaamannaa warraati baga nagaan jiraatanii isiniin jedha. Guyyaa irraan keessummoota nama lamaa haala yeroo bilbiltuu amma deemaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee waliin mari'achuudhaaf hayyoota nama lama qabanneetu jirra. Isaanis Dookter Ingster Muteessoodhaa fi obbo Odaa Xaasee qabadheetiin jira. Akka nu wajjin turtan abdii guddaan qaba. Haala rakkoo naannoo keenya keessa Oromoo keessa jiru yookiin hooggansa adda bilisummaa Oromoo irra gahaa jiruu fi uummata Oromoo hidhamaa jiru kanarratti illee hubannaa garaa garaa akka isaan nu hubachiisanii fi abdii guddaan qaba. Isinis akkasiin wajjin turtan isin gaafadhaa jecha. Baga nagaan dhuftan obboloota. Baga nagaan nuu hidha. Tole egaa mee obbo Odaa irraa ni kaasa. Obbo Odaa mee yookiin jaalle Odaa jechuu hin dandeenya. Har'a dubbii gaddisiisaa haala gaddisiisaa keessattuu dhaga'amaatu jira. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo halkan edaa kana mana isaanii marsanii balbalatti tumaa edda bulanii booddee ganama barii kana mana irratti cabsanii hollitanii qe'ee mana isaanii sakatta'uu shaantaa isaanii hunkuruu irra gadi baasanii halkan illee dhukaasillee akkatti dhuka'ee nama tokko karaa balbalaatiin manarra siree irratti illee yeroo argamu surraansaa argamaati jira karaa sooshaal miidiyaadhaan kan deemaa jiru. Isa booddee immoo gadi baasanii lama lamaan harka isaanii walitti hidhanii lafarra ciibsanii akka reebaa turanii kashalabbeellee naannoo sanaati walitti guursisanii uummata kan akka isaanii reebsisaa turanii dhaga'amaatu jira. Isa booddee immoo buufata poolisii sadaffaatti akka geessanii rakkisaa guddaa jira. Waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo illee akka marfamee eegamaatti akka jirutti dhaga'amaatu jira. Mee haala kana irratti maal jettu? Maalii odeeffannoo isin qabdan? Bareeda akkuma jettetti haalli kaleessa ta'e sun hedduu gaddisiisaadha. Waan hin eeggamne haa ta'u malee tahee jira. Akkuma ati jettetti galgala marsaa bulanii after midnight jechuudha. Galgala walakka isaa booda achuma walii ganama mana seenanii akka jaallan hiraarsaa turan dhagahamee jira. Kana keessa jaallan achirratti yeroo sanitti manatti cabsaniitti seenan Jaal Abdii Raggaasaa miseensa Shanee Gumii, Jaal Mikaa'el Mooran miseensa Shanee Gumii, akkasumas immoo Jaal Dookter Shuggut Galataa gorsaa ol'aanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'ee fi Jaal Yeddii Abdishakur kan gorsaa karaa diinagdee Economic Advisor adda bilisummaa Oromoo kan ta'e, akkasumas immoo Jaal Kannasaa kan miseensa Gumii sabaa ta'e tokko. Isaanii fi namoota shanan biroo Tasfaayee Makkoo, Abdurrahmaan, Muhee Raayyaa, Salamoon Tasommaa fi Dachaasaa Waarituu kanneen jedhaman akka waliin qabamanidha. Isarrattis dabalatee gaardii isaanii lama, security gaardii isaanii lama fi kanneen konkolaachistoota nama lama waliin akka qabanidha kan himamu. Achirratti gartee wanni deemaa jiru waa hedduudha. Akka kana keessaa agartee jaallan achi dhaqanii waan kana qoratanillee numa jiru. Yeroo sanitti kan achi dhaqabanii achitti argamanii ilaalanis ni jiru. Akkuma ati jettetti piikchariin jiru, suuraan jiru waa hedduudha kan garsiisu. Haa ta'u malee yeroo sanitti qorra keessatti kophee irraa baasanii ala dhaabaa akka turan kaatanii atti hidhanii akka miilaa fi harkaan itti hidhanii akka mana hidhaa geessan sadaffaa akka buufata poolisiidhaa sadaffaa akka geessan kan himamaa jiru. Kun hedduu nama gaddisiisa. Yeroo karaa dimokiraasiitiin uummanni Oromoodhaa abbaa isaan barbaachisu filatanii fi dirreen siyaasaadhaa banaa tahee jedhamee himamu kana keessatti wanni akkanaa kun ta'uun hedduu kan nama gaddisiisaati. Keessaafuu jaallan qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoodhaa akkana godhuu irratti qoonni mootummaadhaa sadarkaa gartee mana heeraatiin murtiin tokko ittiin argamanitti akkana godhuun abbaa godhe kan hin beekamneen akkana godhamuun isaa hedduu nama rakkisaa namaas yaaddeessa jechuudha. Akka garam deemnaa kan jiru kanaas gaafii guddaa irra kaa'aa jechuudha. So kanaafi yeroo ammaan tanaa kana keessatti mootummaan kun mootummaa cehumsaati. Mootummaan cehumsaa jechuun immoo kan uummanni Oromoodhaa bu'aa meeqaatam keessatti rakkoo meeqaatam keessatti wareegama meeqaatam kafalee asiin gahee akka aangoo qabatan godhee
nu hundinuu gartee ilmaan abbaa gadaatii fi abbichuumaarree jajjannee dhadhaadheessinee isaanis gartee hedduu fedhii fi gartee gaafii uummata Oromoodha akka deebisanitti waada seenan himaa turan kana hundaa'u kan gartee faalleessu ta'a jechuudha. Sagaggaalummaa siyaasaatu hedduu hojjetama. Kijibaatu aangoo qabatee mootummaa gartee silaa akka mootummatti uummata ceesisee bakka isaan barbaadan geessisa jedhamee abdatamu kanaatu yeroo ammaan tana kana hunda reverse godhee akka gartee gaafiin uummata Oromootiif saboota birootillee rakkoo keessa seenu godhaa jira jechuudha. Biyyattii tasgabbeessuu daran biyyattii san jeequmsa keessatti kan geessu ta'uu isaatu mul'ata jechuudha. Tolega, Dr. Isarmo, mee gara keetiin dhufa. Waggaa lama asitti adda bilisummaa Oromoo waliigaltee isaanii Eertiraatti waliigalaniis edda cabsanii booddee rakkoon ijoollee Oromoo irraa heddummaan geggeeffamaa jira. Ati karaa keessumaa karaa jenoosaaydiitiin hooggansa sana kan geggeessus. Isa booddee ijoollee Oromoo bakka garaagaraatti hidhuun keessumaa immoo dhiyoo kan amma adda bilisummaa Oromoo illee ijoollee miseensota isaa 350 ol akka funaananii hidhanii dhiyeenya kana ibsa akka baasanii quba qabda. Isaan kana qofa miti karaa kafaa'ollee karaa ababaa'ollee ijoollee baay'een namoonni baay'een akka hidhamaa jiranii waajjirri iddoo garaagaraatti cufamaa jira. Keessaayyuu immoo dhiyeenya kana poolisii 40,000 ol edda leenjisanii naannoo Oromiyaa keessa facaasanii poolisoonni amma haaraan kuni ijoollee Oromoo irra miidhaa guddaa kan isaan geessisaa jiran jechuudha. Amma miidhaa nama hidhaa nama ajjeesaa warra kaan immoo reebaa edda as sodaachisaa edda as ga'anii booddee amma utuma naanna'anii dhaaba adda bilisummaa Oromoo isa ta'uu kafaa'uu gara mormaa ga'anii waan jiran fakkaatu mootummaan kun jechaadha. Gara mormaa kana ga'uun immoo jechuun isa booddee balleessuudha. Dhaaba kanas haa ta'uu mormitoota biyya sanaa keessa balleessuudhaaf ta'uu gara sanatti adeemuu waan jedhu fakkaata. Mee akkamitti ilaaltamee adeemsi kun eessatti deesaa akka inni jiru mootummaan kun garamitti akka deemaa jiru? Ayyee mee durumaa kaasneetu mee haa ilaallu dubbii kana maaliif uummata Oromoo qawwee hiikkachiisanii qawwee haa hiikkatu mancaa amma akka dhageenyutti naannoo adda addaa keessatti haamtuudhuma maacidiidhuma isaan qabanillee irraa fuudhaniiru jedhama. Waan qaban meeshaa hundumaa irraa qabaniiru jenna. Kuni maaliifidhaa? Nagaa eegsisuuf moo waan Oromoon nagaa booresseefidhaa yoo jenne lakkii Oromoon waan kana ittiin oomishatee, ittiin jiraatee, ittiin qotatee meeshaa qonnaati. Meeshaa qonnaa kana ittiin jiraata malee ittiin nama dorsisuuf miti. Isa kana qottoo waan alle kanarraa fuudhuun kuni nagaa biyya sanaa eegsisuufidha yoo jette lakkii jenna. Waanuma salphaarraa kaasnee jechuudha. Adda bilisummaa Oromootti yoo deebine nagaa eegsisuu biyya sana nagaa tasgabbeessuuf karaa nagaa qabsoo nagaatti koottaa hin mari'annaa filannoodhaan murteessinaa rakkina Oromoo hin hiiknaa nuti obbolaadhaa afaan gaggaarii dubbatanii gara biyyaatti deebisuun isaanii uummata Oromoof yaadanii gaddaniitu dhaa'oo adda bilisummaa Oromoof gaddanii dhaaba kanaaf gaddaniitu dhaa'oo yoo jenne lakkii waan jedhu sanatti nu geessaa jechuudha. Akkasuma akkuma isaan galanii rakkina uumuutti ka'anii afaan kaleessa waadaa galan sanaan hambiraa deebisanii afaan biraa isuma kaleessa wayyaaniin isuma kaleessa dargiin jedhu afaan biraatiin dubbachuutti ka'anii inni suni adeemsa keessa gara sanatti nu geessaa jira jechuudha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo kuni investimentiin irratti godhame investimentii maallaqaa miti. Investimentii yeroodhaa miti. Investimentii dhala namaa lubbuu dhala namaa lafeen itti dhangala'edha. Hin beekamaa isaan hin beeku. Dhaaba kana balleessuudhaaf irratti wixxifachuun isaanii maaliifidhaa yoo jenne yoo hubanne ilaalla ta'e akka haala jenoosaayidii keessatti ilaallu kanatti jechuudha. Dhuguma araara barbaadaniitu moo dhuguma filannoodhaan rakkina kana
fudhachuu barbaadaniitu dhuguma dimookiraasii bal'isuuf dhuguma akka isaan jedhan bulchiisa sana mihiddaar jedhan sana bal'isuuf jedhaniitu maaliifidha yoo jenne ilaallate dhaaba kana balleessuudhaaf qabsoo kana ukkaamsuudhaaf sabboonummaan Oromoo akka baduu qabu akka gadi qabamuu qabu irratti dhahan isaan xiyyeeffatanii hojjechaa turan jechuudha. Kun immoo garamitti nu geessaa jira. Uummanni Oromoo abdii inni irratti kaawwatee filannoodhaan ilmaan keenyadha ilmaan Oromoo taaktikii adda addaadhaan afaan sobaan afaan sossobbiidhaan inni san achi as baasaa turanii uummanni Oromoo isaan irratti amantaa kennee boru nu ceesisu boru gara nagaatti nu dabarsu boru nagaa keenya arganna ilmaan keenya warri dhuman nurraa dhaabbatu waan jedhuun isaan amanee itti deebi'eera jechuudha. Kuni durmaanuu diktaatoroonni nama fixan yakka kanaan dura hojjetan suni maal godhu sitti fakkaate koottaa hin araaramnaa jedhaniitu araara sanaan fakkeessaniitu uummata isaanii mormaa jiran sana ofitti fidatu jechuudha. Ofitti fidaniiti dabareedhaan karooraan suuta jedhanii ajjeesaa dadhabsiisaa deemu jechuudha. Haala kanatu mul'achaa jira biyya sana keessatti jechuudha. Oromoon kana akkaataa itti ofirraa qolachuu danda'u, akkaataa itti ofirraa ittisuu danda'u uummanni Oromoo karaa biraa falachuu qabaa jedheetanii yaada. Kanadha haalli jiru. Staatus quo kaleessa ture sanatti uf deebisuudhaaf, aangoo sanatti uf deebisuudhaaf malee siistemni jiru suni achuma jira. Namoonni dhufan suni siistemni suni hin diigamne, caasaan mootummaa kaleessa jiru suni achuma jira. Bulchiisni biyya sana keessa jiru, karoorri biyya sana jiru, siistemni biyya sana keessa jiru akkaataa itti yaada uummataa adda addaa qaban, paartii adda addaa qaban, daayiversii warra ta'an sana keessummeessuu irratti hin ijaaramne ammayyuu kan jiru ijaarsuma duriiti, siistemuma duriiti, seera duriiti, paartiin duriiti maqaa jijjiirratan malee keessi isaanii, kontentiin isaanii sanumadha jechuudha. Kwaalitiin isaanii sanumadha jechuudha. So kanaaf waan ta'eef uummanni Oromoo kana irratti hubatee qabsoo kana amma har'a aggaamame dhumarratti diraamaan deemaa ture kun diraamaa boodaan deemaa ture kun asirratti Oromoon garaa kutachuu qaba jedhetanii yaadan. Tole, booda egaa edda hooggansa adda bilisummaa Oromoo koree gidduu baay'ee hidhaniiti. Amma waan ta'eef hoogganaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa hidhuu qabaadha. Maal ta'e kanarraa maal ta'e? Kan isaaniin warra koree hidhame kana kan hoogganu isaa itti aansee isaaniin hidhuu jechaadha kan amma adeemee akka deemu. Edda isaaniin hidhanii booddee qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessu kana busheessu yookiin immoo laamsheessu filmaatii asa deemu kana ofuma isaaniitiif akkuma asiin dura baranii ofiima isaanii qofaadhaaf godhachuudhaaf wanta deeman fakkaata. Mee yeroo kana teessanii ilaaltanii adda bilisummaa Oromoo miseensoti isaa bakka hundumaatti edda haraas ta'e, edda hidhame, inni kaan edda du'e, inni kaan edda biyyaadii ba'e, waajjirri isaa edda iddoo hundumaatti cufama ta'e. Koreen gidduu edda kunoo bakka ciisutti mana isaa keessatti haraasmentiin akkasiirra gahee inni kaan mana hidhaatti gala ta'e. Kan itti aanu immoo Daawit Ibsaadhaa kan isaan tarii hidhuuf adeemanii. Adda bilisummaa Oromoo asiiti akkamitti ilaala adeemsa mootummaa kana? Asiin booddee maali tarkaanfiin isaa fudhatu moo akkuma kana calluma jedhanii jechuun ta'anii eegu moo biyyuma keessa turu moo wanta quba qabdu waan akkasii kaname? Gaaffii gaariidha garuu waan teessoon jee irratti waa dabaluu barbaada durii beektaa biyyattii san keessatti humni hidhate sadarkaa funyaanitti humni hidhate hedduudha. Maaliif ka Oromoo kanarratti xiyyeeffatanii kan jirus gaaffiidha. Sanyii duguggiin Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun eessa nama geessaa isa jiru kana sadarkaa guddatti ilaalamuu uummanni Oromoodhaa ilaaluu qaba kan jiruun dabaluu barbaada waan jaalteessoon jee irratti. Fakkeenyaaf dhiyooluma sana keessatti namoota 350 deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kan naannoo adda addaatti hidhaman. Adda bilisummaa Oromoodhaa baasee maqaa isaaniitiif eessaa kana hundaa'u
Amnesty Internationaliif kana hundaa'u ergamaa ture. Amma rakkoon jiru maalumaaf Oromoo qofarra xiyyeeffatee kan jiru waan takka jaallatee son tuqee ture sanirratti deebi'uun barbaadu. Amma gara gaafii ati gaafatteetti yoon hin deebi'e beektaa wanni guddaan addi bilisummaa Oromoodhaa hojjete tokko sabboonummaa Oromoo abaqaaluudha. Sabboonummaa Oromoo abaqaalee sadarkaa fedhettuu jijjiiramuu yookaan immoo deeggaramuu kan hin geenye geessisuudha. Kanarratti addi bilisummaa Oromoodhaa qooda guddaa kanneen jira. Wareegamni hedduun haa ta'u malee sabboonummaan Oromoo abaqaalamee jira. Kana uummanni Oromoodhaa argaa jira, jijjiiruus hin danda'an. Hogganoota adda bilisummaa Oromoodhaa kana jechuun maali gaa? Hogganoota adda bilisummaa Oromoodhaa yoo hidhullee hedduu hin danda'anii dhabamsiisuu hin danda'anii qabsoon kun ittuma fufti kan jedhuun qaba. Namoota 5 fi 6 kurnan yoo hidhan dhibballee yoo hidhan adda bilisummaa Oromoodhaa waan abaqaalee lafa keessaa qabu waan beekuuf jecha uummanni Oromootis guutummatti adda bilisummaa Oromoo sadarkaa tahuu waan gaheef jecha jijjiiruu hin danda'an godhuun qabsoon ittuma fufti jechuudha. Hamma guutumatti gaafiin uummata Oromoodhaa hin deebiinitti reverse godhuu hin danda'an kan jedhu qabna gama keenyaan. Kun tokko. Lammaffaa immoo uummanni Oromoodhaa yeroo ammaan tanaa kana keessatti miidiyaa yookaan 20th century keessa waan jiruuf jecha waan deemaa jiru daqiiqaa sakandii tokkoon argachaa jira. Beekaas jira jechuudha. Akka fedhetti gartee isaan ifa haadhaamsanii miidiyaa wanni intarneetii haadhaamsanii karaa adda addaatiin akka uummanni Oromoodhaa waliin dhageenye gochuudhaaf tattaafatanillee uummanni Oromoodhaa sadarkaa san dabree jira. So kanaaf Jaal Daawud yoo waa godhan kan jedhu kanatti kaafte kuni godhuus ni danda'anii garuu Jaal Daawuditti qabsoon bilisummaa Oromoodhaa hin dhaabbatu kan jedhu qabna akkuma reefu siin jeetti sadarkaa isaan yaadanirraa dabree jira. Kun hunduun is a part of a sacrifice. Biyyattii san keessaa gaafa seenamu karaa nagayaatiin qabsoof nagaafa ja'amuuhu sacrificein akkanaa kun akka jiraachuu danda'u beekameeti. Yoo sacrificein yookaan immoo wareegamni fedheehu jiraate ummata keessa geenye qabsoo tana ummatatti kanine ummanni gartee deebisaa barbaachisu hanga itti argatutti akka itti fufutti yaadameeti kan godhame. So kanaaf Jaal Daawud hidhanii amma namoota jaallan achi jiran qabsoo keessa jiran kana hidhanii hiraarsanii kana miseensota hidhanii hiraarsanii qabsoon bilisummaa Oromoodhaa hin dhaabbattu. Inni guddaan beektaa wanni nama rakkisaa tokko jarri kuni ammallee sombuma TPLFidhaan hafuura fudhachaa jiru. Somba kanaan immoo TPLF kar tokko dhaquu hin dandeenye. Qabsoon bilisummaa Oromoo haqa waan ta'eef jecha abbaan fedhe dhaabuu hin danda'u, haqa ukkaamsuu hin danda'an. Kana gartee beekuu qaban jeetiin yaada. Garuu rakkoon guddaan kanumaa waliin hidhatee wanni himamuu qabu tokko maali? Oromoodhaatu bulchaa, Oromoodhaatu akkana godhaa kan jedhu kana gartee uummanni Oromoodhaa if keessaa haquu qaba kan jedhuun qaba gama kiyyaan. Maaliif Oromoon hanga ammaatu jarri kun gannoota 27 guutuu wayyaanee waan goote daran uummata Oromoo irratti kan godhaa ture jechuudha. Afaan Oromoo waan dubbataniif jecha. Ammaa ulaala namticha insaa mataa insaadhaa mataa itti gaafatamaa insaadhaa mataa Dr. Abiy kan turefaa waan yakka silaarra itti himame san hundarraa haqanii gadi dhiisuu kanneen biroo kan 63 kanneen uummata Oromoodhaa wayyaanee hojii gannoota 27 hiraarsaa bahan ajjeesaa bahan gadhiisanii hogganoota adda bilisummaa Oromoodhaa kan karaa nagaatiin qabsaa'an hidhuu jechuun maal akka ta'e gartee uummanni Oromoodhaa taajjabuu fi laaluu kan dadhabu natti hin fakkaatu. So kanaafi ilaalchi isaan itti deeman inni guddaan uummata Oromoodhaa gaafiin isaa akka hin deebinee fi adeemsi gartee deemaa jiru kun akka reverse ta'u godhuudhaafi kanumaaf gartee yoo itti milkaa'an an akka laalutti itti hin milkaa'an jeetiin yaada.
Garuu yoo itti milkaa'u wanni isaan barbaadan kana godhuudhaaf akka ta'etti nu hubadha jechuudha. Gama kiyyaan. Dr. Nisar Mohammed booda waa isaan kaasan tokko yeroo hundumaa sammataa koo keessa deddeebi'u namoonni tokko Oromoo ta'anii TPLF fi OPDO gargar baasanii yeroo isaan ilaalan argita. Amma dhiyoo kana keessuma al tokko Profeesar Iskeri Tigraay nakeennanii aktivistoonni Tigree Oromoo ta'anii artistaan Oromoo tokko maaliif TPLF wajjin haasa'uu hunduu amaaloodha yeroo isaan haasa'anii OPDO'n immoo akka waan gaarii ta'eetti of dhiyeessan agarsiisa. Tokko kun warrumti qabsaa keessa turan sun bilchina akka isaan hin qabne agarsiisa moo Oromoo yoo ta'e Oromoo ajjeesaa waggaa 27 turu Dr. Abiy jechuun TPLF irraa adda miti waggaa 27 achi ture. Kan karaa Oromoon keessa dabartee TPLF keessa dabartee fakkeenyaa fi naannoo Oromoo ganda Oromoo qabalee Oromoo keessa dhattu jirtu Dr. Abiy fa'aa achiin turre ta'e. Kan Oromoo dabarsee kennaa ajjeesisaa hidhiisisaa biyyaa baasaa ture OPDO. TPLF caalaa rakkina Oromoo irra ga'e irra OPDO kan itti gaafatamu. Otuu kun jiruuti OPDO duukaa hiriiranii wajjin nyaatanii wajjin caffaraniitu TPLF jedhanii TPLF maqaa dhawwachaadha. Isaaniin gargar baasuun hin danda'amu. Lamaanuu isaanii tokko waggaa 27 kana even TPLF irrayyuu OPDO irratti gaafatamuu qaba ture kan jedhanii yaadan jiru. Amma Dr. Odaan kan isaan kaasanii waggaa 27 guutuu kan Oromoo cunqursaa ajjeesisaa baasee jaruma amma aangoorra jiran. Isarratti dabaliiti jechuun tokko waa'ee mootummaa ce'umsaa jedhu. Mootummaan ce'umsaa wanti jiru mootummaan kun ofiisaatiin mootummaa ce'umsaati jedhee hin beeku guyyaa tokko. Ani mootummaadhaa mootummaa biyya kanaati amma immoo waggaa 60 binnaa ani ilma mallasii ammas akka moonoo harka 100 jedheetu Dr. Biiroon haasa'u dhageessa jechaadha. Isaan mootummaa ce'umsaati ofiin jedhanii hin beekan. Namootatu isaan mootummaa ce'umsaati jedheetu irraa abdii qaba malee isaan already guyyaa tokko dubbatanii hin beekan. Kana lamaanii akkamitti ilaaluu qaba Oromoon gargar baasee ilaaluu qaba ta'ee yaadda. Baay'ee gaariidha. Waa'ee TPLF fi waa'ee OPDO ilaalu. Namoonni hidhaman jiru. Namoonni kanaan dura yakka hojjetan jiru. Namoonni 100 miti, 50 miti, 60 miti, 200 miti. 5,000 namni ajjeeseeru jira jechuudha. I don't know namni sheerii sana meeqa. Namni 500 guyyaa tokkotti du'e, namni 600 guyyaa tokko du'e, namni baay'een miilli irraa citee, namni baay'een torchar irraa ta'e. Namuma tokko irraa gaafatamuu argitanii hin jiru. Namuma tokko nama kiriminaal keeziidhaan himatamu argine hin beeku. Waan isaan jara kana itti himatanii mana fakkeessiif wanni geessanii siviil keeziidha. Korraapshiniidha. Korraapshiniin yoo birrii maallaqa biyya lafaa kanarraallee ofitti baatee ja'a caalaa siniisisuu beeku. Korraapshiniin baay'ee xiqqaadha. Horiin maallaqa nyaachuun matta'aa gubboosa jedhan sana nyaachuun yakka guddaadhaa miti dafeetu isaan hiiksisaa jechuudha itti gaafatamuu isa booddee yoo maallaqa sana qabu ta'e maallaqa sana kaffalu waastinnaa waanallee kana kennanii fi isa booddee ni gochuudha. Namni nama ajjeese namuma tokko abaluun ajjeeseera. Abaluun toorchi godheera. Abaluun achitti ajjeesee gatee lafarraa harkiseera namni jedhamu jiru. Inumaayyuu itti fufanii ajjeesanii lafarraa harkisaa jiru jechuudha. Inumaayyuu kanaan dura isa ture caalaa itti nama fixaa jiru jechuudha. Namni keenya achirratti gowwomuun irra hin turre sobamuun irra hin turre jechuudha. Mootummaan kuni kaleessa TPLF wajjiniin waliin ta'anii OPDO'n kun waliin ta'anii nama ajjeesaa bahan. Isa sana keessaa eenyutu eenyuun balleesse eenyutu eenyuun ajjeese walumaan sheer godhanii itti gaafatama sana qabu jechuudha. Itti gaafatama sana isaan wal loluu hin danda'anii wal dhabuu hin danda'anii beekaa afaanumaan wal tuttuqaa jiru malee isa sana irratti wanni hin jedhan. Gaaffiin inni guddaan tokko OPDO'n maaliif maqaa jijjiirrate? Mee maalumaaf jijjiirrate isa jedhu sana? Achi immoo deebanii immoo EPRDF isa jedhuma sanayyuu amma immoo deebisanii gara maqaa bareedaa tokkotti isa misooma jedhan maqaa misoomaan waggaa 20 bitanii misoomaaf biltsiginnaan tokkumaa beeku. Achumaa bira dabarsaniitu biltsiginnaa jedhanii achi as baasan maaliif barbaachise suni isa jedhu sana
namni keenya keessa deebisee ilaaluutu irra jira. Waa'ee jijjiiramni dhufeera. Saayinsiin jijjiirama jechuun saayinsiin maal jedha sitti fakkaate kana irra deebine ibsine. Jijjiirama jechuun yoo gaaffiin inni kaleessa jiru suni gaaffiin ka'e sun yoo deebii argateera ta'e. Inni kaleessa rakkina uume suni anomaalii inni jedhamu suni inni uume suni yoo inni badee waan biraatti jijjiirame gara gaariitti deemeera yoo ta'e. Namni keenya garamitti deemaa jira? Inumaayyuu gara badisaatti amma har'a naannoo Oromiyaa bakka hedduu keessatti haa jiraatanii haa dhiisanii waan isaan keessa jiru hin beeknu. Haa dhumanii biyya lafaa kanarra haa jiraatanii hin beeknu. Waan isaan irratti ta'aa deemu dararama isaan keessa jiran kana hin beeknu jechuudha. Kakaleessa irra caalu EPRDF nu wayya gara jennutti egaa akkuma yoo garagarummaan jiraate isa kaleessaa nu wayya dargii nu wayya Haayile Sillaasee nu wayya gara jennutti deemaa jirra jechuudha. Maaliifi dararamni ilmaan Oromoo gara caalutti deemaa jira jechuudha. Afaaniin miidiyaa waan qabaniif sappoortii adda addaa biyya alaarraa waan alle kanarraa waan qabaniif Nobel Prize maalii kana waan biraa godhanii ittiin adeemsisaa jiru jechuudha. Nama keenya sobaa jiru jechuudha. Namni keenya isa sanaan sobamuun irraan turre jechuudha. Mootummaa ce'umsaa yoo jennu mootummaan sun achuma jira. Eessatti ceenaa kamirraa kamitti ceena? Mootummaa kaleessa nama reebaa ture. Ilmaan Oromoo salphisaa ture. Biyya sana dhiiga dhangalaasaa ture. Warra viizhinii tokko hin qabne boruu akkamittiin rakkina kana furuu dandeenya karaa nagaa warra jedhanii hin beekne jechuudha. Akka beekamutti rakkinni hawaasa keessa jiru karaa siyaasaa yoo furame malee humnaan furuu hin danda'an. Jarri kun garuu humnaan itti deemanii military command postii uumanii command postiin gaafa ijaaramu gaafa yaadame siriinsa principaliin command post jechuudha. State of emergency ni jedhamu yoo akkam baay'ate baatii 6 yoo akkam baay'ate baatii 9 biyya keenyarra keessatti Oromiyaa keessatti already inuma barabaraanuu command postii keessa jira. Namni keenya kana hubachaa jiru jechuudha. Isa sana keessatti mootummaa ce'umsaa jennee fudhachuuf mootummaa ilma abbichuu boruuf jijjiiramni dhufeera. TPLFin Tigraayitti galee hamma yoonaatti waan si dhibu TPLFin biyya Tigraayitti galeera waan jedhamudha jiru jechuudha. Namni keenya akkasitti hubatachuudha. TPLF qabeenyi isaa achuma jira. Security machinery isaa achuma jira. Ajajoonni waraanaa achuma jiru. State of emergency warri command post irratti gaafatamaa generaalonni isaanii hin jiran isaanumadha. Isaanumatu nama fixaa jira. Inumaayyuu immoo irra darbaniitu amma waan ta'eeru maalidha? Sirna nafxanyaa isa duraan dallansiisan sana qabsoo Oromootu rakkina Itoophiyaa sana keessa waan gashuu fi nafxanyaa sana himuleet waan goonee fi nafxanyaa sanaan qabannee Oromoo lollaadha jiru. Nafxanyaa sana wajjiniin waliin sirna nafxanyaa sanatti araaramanii isa qabatanii TPLFin waan qopheessan fakkaatanii isa sana wajjiniin adeemsa keessa TPLF wajjiniin araaramaa deemu nafxanyaa wajjiniin already waan isaan araaramaa deeman already argaa jirra. Abiin wajjiniin akkasittiin amma araaramaniiru. Nafxanyoota humnoota nafxanyoota achi biyya sana keessa wajjin araaramaniiru. Amma akkasittiin deemanii Oromoo irratti badiinsa shira xaxaa jiru jechuudha. Karaa biraa waan irra dubbachuun narra jiru tokko waan dubbachuu barbaadu master plaaniin qabsoon master plaanii irraan waan ka'e uummanni Oromoo ka'ee qeerroon ka'ee falmatee ture. Master plaaniin uummata Oromoo biyya Oromiyaa balleessee Oromiyaa lamatti kuteetu lafa keenyaaf aadaa keenya balleessa inni mormine gaafa san. Amma master plaanii sana jijjiiranii economic enterprise zone waan jedhan sana master plaanii caalaa harka 100 caalaa master plaanii sana nu wayyaa
economic enterprise zone kana nurraa dhaabaati master plan sana nuu fidaa jennee akka nuti kadhannu nu godhanii jechuudha. Namni keenya baay'een hin hubanne jechuudha. Inni sun inumaayyuu Oromiyaa fuudheeti gatii rakasaan gatii taxationiin gadi bu'een gatii developmentiin Oromiyaa irratti concentrate ta'ee investmentii maqaa investimentiitiin qubsuma haaraan irratti qubsiisu irra caalaa master plaanii caalaa waan nu balleessu nurratti fidanii jiru jechuudha. Kuni ummanni Oromoo kana quba hin qabu, kana quba qabaachuu qaba. Kana dhagaa rakkinni han jiru mootummaa kanaan yoo mootummaa jenna ta'e kana rakkinni keenya amma deemaa hin jiru akka fixinsi sanyii duguuginsi sanyii bifa haaraa fi afaan haaraan ummata kanarratti deemaa jiru kanaan hubachuu dandeenyaa jedha. Tolega, mee booda jechumaani waan ani isin gaafadhu tokko qabsoo Adda Bilisummaa Oromoo edda biyyatti galee booddee dhaabi kun warra nagaadhaan biyya sana keessatti karaa nagaadhaan karaa siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhatu kan jedhuun giddu galeessa Adda Bilisummaa Oromoo keessaa immoo Daawud Ibsaadhaan kan gaggeeffamu biyya keessaa immoo socho'aa jiru jechaadha. Qaamni kun qaama waraanaa wajjin gargar ba'eedha. Warri qaama waraanaanii qabsoon Oromoo kun waraanaan malee hin deebi'u kan jedhanii mallee gaaffiin Oromoo gaaffii amma itti adeemu kanaan biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti deebi'uu hin ta'u. Kanaaf gaaffii Oromoo waraanaan deebi'uutu irra jira kan jedhan waraanni Adda Bilisummaa Oromoo immoo waraanni bilisummaa Oromoo immoo ammayyuu bosona keessaatiin wallaansootti jira mootummaa kanaa wajjin. Haala amma ittiin Dr. Abiy deemaa jiru. Ijoollee Oromoo hidhuurraa kaasanii miseensa Adda Bilisummaa Oromoo warruma nagaan jedhan kana maneedhaatti gashuurraa kaasanii hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo kana hidhuurraa saaraas gochuurraa kaasanii waajjira isaanii cufsiisuurraa kaasanii namoonni tokko tokkollee mootummaan biyya sanaa mootummaa waan paartii waggaa tokko turerraati waggaa 27 turerraati 1% mootummaa 1%ti mootummaa nama tokkoon geggeeffamu mootummaa Abiy qofaadhaan geggeeffamu lafa barbaade naannoo garaagarii deemee amma naannoo Amaaraatti gadallee warra hooggansa isaanii illee yeroo isaan aangorraa kaasanii immoo fidee Mallas Akaadaamii maal jedhan kaanii loliinsarra yeroo isaan jiran argita. Naannoo Affaarirree mootummaa kan warra durarraa kaasee warra Affaariin deeggaraman kan isaa yeroo dhaqee qabu dabuubis akkas iddoo hundumaarra. Namni kuni gara paartii irraa yoo ka'ee gara nama tokkotti deeme obbo Lammaayyoo akka inni itti mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaasee fuudhee amma ukkaamsee iddoo tokko kaasee jiru adda ta'ee yaa dabalatee jira. Haala kana keessa darbee amma hooggansa koree giddugaleessaa amma maneedhaatti naqaa jiran. Kan itti aanu konsilee dubbadhee obbo Daawud Ibsaa qofaatu hafee jechaadha kan namni jiru isaan keessaa. Yeroo kana ilaaltu dubbiin waraanni bilisummaa Oromoo jedhe suni deebiin Oromoo waraanaan malee hin deebi'u humnaan malee hin deebi'u jedhe sana adeemsi Dr. Abiy kun waan dhugoomsaa jiru fakkaata akkamitti ilaaltu? Wale gaaffii gaariidha beektaa amma gaaffiin hundeen kan achirra jirtu hundee gaaffii Oromummaati. Kana akkamitti argannaa isa jennu gaagartee Oromoon hundi mataa isaa keessatti yaada adda addaa qabaachuu ni danda'a. Gama Adda Bilisummaa Oromootiin karaa nagayaatiin waan tokko tokko mirga Oromoodha argamsiisuu ni dandeenya. Yoo filmaanni dhugaa isa haqaa ta'e uummata Oromootiif kan dandeessifamu taatee fi namoota isaan filan barbaadan kan filan yoo taate kan jirutti seename jechuudha. Kun kar tokkoon jira. Kara kaaniin dhugaa yoo dubbatte immoo karaa waraanaatiin yoo laalte amma fakkeenyaaf Adda Bilisummaa Oromoodhaa waraana hanga tokko fuudheetii mooraa galche. Waraana hanga tokko fuudhee mooraa galchuun isaa roorroon isaanirra ga'e sadarkaa agartee summii nyaachifamuu kan ga'u kun immoo kan ga'e immoo waraana biroo nutis hireen keenya kana tahaa kan jiru gartee gaafii akka fidu godheeti jira. Do you blame them? Kan jiru gaafii birooti. Garuu ummanni Oromoodhaa haala jiru laalee kanaan nu wayya kanaatu nu baasa kan jiru gartee murteeffatu waan adda addaa wanni jechuudha. Akka dhaabatti garuu kan murtaa'ee karaa nagayaatiin itti qabsoofna qabsootan uummata bira geessinee jirra.
geessine uummanni karaa barbaadeen aangoo isaa yookaan immoo hiree isaa murteeffachuu qabaa kan jiruun achi dhaqame jechuudha. So kana waan lama deemaan hin beekaanis gaafiin isaa gartuu deebisaa kamtu nu baasaa isa jiru irratti gaa sawaan laalamuudhaa deemu jechuudha. Garuu dhugaa yoo dubbatte akka dhaabattis ta'e akka uummatatti jarri kuni seenaadhuma Oromootu balleessuu irratti warra seene amma waan isaan calii calanqoo laalchisee dubbatan annoolee laalchisee dubbatan dabreetis immoo Minilikii fi kanneen gartee mataa gululaa hunda gartee wanni masaraa keessatti guuruun isaanii wama tokko si garsiisa maaliif deema uummanni kuni hanga ammaa qabsaa'ee kana jiraachisuudhaaf immoo hiree fi murteeffatee akka sabatti mirgi isaa guututti ergame saboota birootii wajjinis karaa nagayaatiin jiraachuu barbaadaa kan jiru kun kana karaa Oromootiin deemaa jirudha. Garuu karaa birootiin wanni deemaa jiru akkuma reefu jedhetti kaardii gartee gubatte ta wayyaaneedhaatiin deemaa jiru jarri. Wayyaaneen fakkeenyaa fi command postis kan fide isaanuma hanga har'aatis uummata kan fixaa turan isaanii kan fixan immoo wayyaanee haa ja'amu malee isaanis boodamaayii irratti hoggaa as dhufan qabsoon Oromoodhaatiif uummata hoggaatti jabaatte as dhufanii jennaan waa hunda isaan irratti bileemii haa godhan malee qooda guddaa keessaafuu Oromoo keessatti kan qaban jarreenuma kana. Kun beekamuu qaba. Maqaa adda bilisummaa Oromoodhaa xureessuunis waan guddaa keessaa tokko seenaa balleessuu qofa osoo hin ta'in wayyaaneen viidiyoo meeqaatama hojjette jarri kunis amma waa meeqaatama hojjechaa jiru adda bilisummaa Oromoo akkana godhee akkas godhee adda bilisummaa Oromoo akkas godhee kan jiru kun gartee waan deemaa jiruuti. Maal barbaadanii isa jiru toftaan dulloomaan isaan deemaniin kun eeysaa maddeenis gaafii birooti jarreen kun warri gartee leenjii guutuu wayyaanee irraa argatanii deemanidha. Isa wayyaanee hin baafne amma jara kana ni baasa kan jiru kun hangama kiyyaan ittiin amanu. So kanaafi gaafiin uummanni kaasuu fi namoonni hedduun gartee waraana malee wanni nu baasaa hin jiru kan karaan nagaa kan jedhamu kuni unu harkaa jirraa deemaa hin jiru kan jiru kun gaafii gaariidha. Adeemsa keessatti waan deebisuu qabnudha. Garuu akka adda bilisummaa Oromootti karaa nagaan kuni yoo itti qabsaawame uummanni Oromoodhaa mirga isaa gonfachuu ni danda'a, hiree isaa fi murteeffachuu ni danda'a kan jiru irratti amaneeti waan kana godhaa jira jechuudha. Ammallee ittuma amannaa sanumaan godhaa jira. Garuu adeemsa keessatti gufuulee tarrifaman kana hunda buqqaasaa deemuu fi gufuulee kanarra aanuun kan gaafii adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in gaafii uummata guutuudhaa ta'uu qaba. Maaliif gaafiin uummataa kan deebi'uu qabu inni guddaan yoo uummanni guutuun waan barbaadu san hojiirra oolchuudhaaf tattaafate qofa malee adda bilisummaa Oromoo qofaan kan wanni jedhamu. Adda bilisummaa Oromoodhaa wanni godhe malee amma uummataaf kanneen jira. Uummataatu waan barbaadu san hojiirra oolfachuudhaaf qabsaa'uu qaba kan jedhutu jira jechuudha. Kanneen immoo gartee lakkee amma dandeenyetti nutis waa kan isaan rasaasa nutti dhukaasan nutis rasaasa nutti dhukaafnee ofirraa dhoorginaa kan jiru kunis uummata kar tokko jirudha. Amma keessaafuu haalli akkumaatu jette haalli deemaa jiru kuni namoota hedduu gamas hawwaa jira. Gamas fudhachaa jira. Actually. So kanaaf reefuun tana gartee yoo dhugumatti gartee dhugaan kun hidda qabatee tasgabbiidhaa fi nagayni biyyattii san keessatti uumamuu kan dandeenye yoo taate wannummaan silaa isaan hawwanii yookaan immoo barbaadan Itoophiyaa guddittii isaan ja'an kunu faca'uudhaaf deemtu kan jedhuun qabaan gama kiyyaan faca'uudhaaf deemtu sadarkaa san ni geessi jedheetiin yaada. Garuu akka hin taane akka akkas hin taane jarrinis gartee deebi'anii seensi isaanii deebi'anii waa godhuu qabanii kan jedhuun qaba. Ammatti garuu wanni akkasiisan mul'achaa hin jiru. Abiyyis gartee gorstoota jedhamee warri isa marsan kun hundinuu warra gartee qabsoo Oromoo irratti shira meeqaatama hojjechaa turanii rakkoon Oromoon hanga ammaa keessa jirtuu fi gadadoon uummanni Oromoodhaa qaammachaa ture kun kan dhufe jara kanaan. Biyya alaarraas galanii warra gorsitoota ta'an hundaa'u kana. Keessaafuu an akkaan laalutti mootummaan kun pilaanii tokko hin qabu garreefun tana teessoon dubbatee ture waan biltsiginnaa kana agarsiisan irra deebi'u
Pilaanii tokko biltsiginnaa jechuun oduudhuma beeki. Oduudhuma malee amma kitaaba tokko baaseef jecha biyyattii bulchaan yookaan immoo waan biyyattiin itti deemtu kanarratti kana qabatee kan jiru kuni hedduu waan namaa hin galiini. Fakkeenyaaf amma yoo Liibiyaa Gaddaafii ilaalte Green Book kan jiru tokko baasee ture yoo ilaalte waan akka sooshaalizimii fakkaatuuf waan gartee Afrikaa hundatti bulchu biyyattii san qofa osoo hin ta'in including maallaqa Afrikaadhaa kana hunda baasee ture. Sunuu hin taaneef sanis kunis amma akkasumatti deemaa jira. Namni kun waan ijoolleetti fakkaata gisee tokko hoggaa ilaaltu garuu warra hin qabne garuu wanni inni deemuun maali? Tokkoffaa amma namtichi Amaaraa wanni maali kililii Amaaraa tokko DC kana dhufee wanni inni jee maali nuutu sagantaa kanneefi sagantaatti hojjetu kanneefi kan jiru achi asitti dubbatee ture. Gimboo sabanis waan akkasiin dubbatee ture. Sagantaa gartee kanaa walitti qabee gamanaa walitti qabeetiin sagantaa saniin uummata Oromoodhaa yookaan immoo saboota birootiin bulcha kan jedhamu kuni abjuudha. Wanni isaan kannaniif waan gartee tanaan dura uummanni Oromootii fi saboonni birootiis itti cunqurfamaa bahan hiree itti dhaban itti ajjeefamaa bahan waan ta'eef jecha sana ammallee hojjetu kan jedhuun qabaa gama kiyyaanii. So wanni inni sagantaa baafatee kana jedhee hojjetaa jiru argamaa hin jiru. Waa takkallee hin qabu namtichi kana fakkaatutti I think waan adda addaa jechuun barbaadu garuu waan isa hin baafne ta'uu silaa beekee deebi'ee seensii karaa gartee Oromummaa kanatti yookaan immoo uummanni cunqurfame kun mirga isaa argatu malee biyyattiin guutuun san sabatiinsaa fi nagaa argachuu hin danda'u kan jirutti if amansiisee silaa deeme irra wayyaaf natti fakkaata gama kiyyaan. Baay'ee galatoomaa Dooktar Sarmumee gaaffii sana si gaafadha. Akkamitti ilaaltati? Adeemsi amma deemaa Dooktar Abiyyiin adeemaa jiru hidhaan namoota waajjira cufsiisuun waraana adda bilisummaa Oromoo summii nyaachisuun kunoo maaster pilaanii illee bifa biraadhaan fiduun naannoo garaagariiti warra naannoo garaagarii bulchan bakka bu'oota isaanii irraa kaasuun hankansaa kaawwachuun kuni fi gaaffii Oromoo akka hin deebine gochuu irratti yeroo isaan adeemaa jiran kuni waraanni bilisummaa Oromoo warri bosona jiran suni gaaffiin Oromoo humnaan malee karaa nagaadhaan hin deebitu kan jedhanii yaadanii jedhan sana adeemsi Dooktar Abiyyi kun isa waan dhugoomsu fakkaata. Maaliif amma waa'een hidhaa kun hundumtu filmaati tokkollee akka hin taane amma obbo Odaan kan isaan kaasanii filmaati kun innaa ka'e gaaffii Oromoo filmaata kana booddee nagaan deeffanna jedhutu ture jedhamee yaadama. Garuu inni akka filmaata kana irratti dhaaboleen siyaasa Oromoo qooda hin fudhanne ofii isaatiin filachuuma adeemaati jira jechaadha. Sana jechuun immoo gaaffii Oromoo deebii akka argatu hin barbaadu jechaadha karaa biraati. Kana yeroo ilaaltu gaaffiin waraana bilisummaa Oromoo sana waan dhugoomsaa jiru fakkaata akkamitti ilaaltamee adeemsi Dooktar Abiyyi kun. Sagalee kee miitu gooteerta. Waa'ee Minilikii fi waa'ee uummata Oromoo yoo kaasne ilaallate simply waa'ee mootummoota darbanii waa'ee diktaatoroota darbanii har'a kaasne otoon ani isa ta'ee jechuudha otoon ani Abiyyi ta'ee rakkoo kaleessa darbe sana keessa hin galu maaliif rakkoo hedduu xaxaa hedduutu jira. Bara Haayile Sillaasees uummatuma Oromoo uummata Wallootu beelahee beela sanaaf respoondi gochuu didee rakkinni suni ka'ee rakkina hedduu keessa galee waan wanni jedhe. Har'a isaaniin faarsee uummata warra kaaniin immoo akka warra cubbamaatti godhee achi keessa galuun konfiliiktii dur owwaalamee taa'eeru sana itti dammaqsee achi as deebi'ee akka inni godhan isa godhe waa'ee siidaa Anoolee, waa'ee siidaa Calii Calanqoo, waa'ee biyya Oromiyaa keessatti bakka hedduu akka Horn of Africa Genocide Watch jedhu sanaatti imaammata nuti qabnu sanaatti yoo ilaalla ta'e bakka hedduutti maas gireeviin jira biyya sana keessa. Akka Buruu Meedaa fa'aa, akka Calii Calanqoo fa'aa, akka Hammarreessaa ammoo dhiyeenya kanatti qotamee lubbuun nama baay'ee harka walitti
xaxanii wayyaa wajjiniin uffata wajjiniin isaan deeman wajjiniin walitti xaxamee yeroo investimentiif qotan reeffi uummataa lafeen uummataa bahee sana otoo investigating godhin ukkaamsanii darban sana. Maaliif ukkaamsanii darbanii mootummaan sun lafeen maas gireeviin namaa gaafa bahu kan nama tokkoyyuu kan hin beekamne awwaalcha malee yoo argameera ta'e investigate godhamee abaluudhaa akkasitti du'ee jedhamee himamuu bakka yaalamutti isaan sana ukkaamsanii darbuun isaanii maaliifidhaan jedhan dhugeessa jechuudha. Siidaa aanoolee fi caliin calanqoo waan nu lolchiisu miti. Calii calanqoo akka firaatti akka namni aanaanatti ta'e tokko deemee dhaqee argee investigate godhetti akka arginutti lafeen namaa tuulamee jira, guutamee jira, lafa qotuullee sin barbaachisu. Investigate gochuun hin danda'ama, forensic investigation gochuun hin danda'ama. Kun irratti waan nama lolchiise, kun sobaa, kun maaliidha namaan jedhu. Otoo dhuguma mootummaa sana mootummaa dhugaaf dhaabbatu otoo ta'e kana gochuu danda'a jechuudha. Kan aanollees akkasidha. Namoonni harkaa citan, namoonni harmi irraa muran, footoo isaanii otoo arginu seenaan isaanii barraa'e, Oromoodhaan miti nama sardi paartiidhaan barraa'e otoo jiru har'a isa sana keessa galuun isaaniif maal akka yaadaa jiran hin beekna. Gaaffii kana immoo warri kaasaa turan eenyu akka isaan ta'an hin beekna jechuudha. Adeemsa Abiyyiin yoo fudhanna ta'e madammar jedheen inni baasee waan inni dubbachaa jiru miidiyaarraan argina, maal jechaan argina. Dhalli namaa abbaa fe'e Abiyyii miti abbaan fe'e dhufe boru kana ta'a jedhee baasuu hin danda'u. Silaa namni liidara gaarii ta'e, silaa namni biyya sanaaf yaadu otoo ta'e, konsensasii uumeeti walii galtee uume bakka rakkinni jirutti rakkina sana hiikee bakka ammoo uummanni gaaffii gaafatetti gaaffii sana hiikaa deema malee lakki boruu kanatu sii bu'aa, boruu akkas ta'uuf deema, biltsiginnaa ta'a, namni akkasidha jedhee predict gochuu namni danda'u hin jiru. Dhalli namaa boruutti predicting godha. Inumaa hin ta'u. Filaan gochuu dandeessa, filaan gooteet irratti hojjechuu dandeessa. Kanarraa kan hafe kanasii ta'uuf deema. Kanadhaa durooma Itoophiyaan keessa jirtu sana keessa kaleessa keessa jirtu sanaa inni jedhu suni waan ta'u miti jechuudha. Gara gaaffii Oromootti nan deebi'a. Inumaa waan isa darbe waan ittiin xumuruuf Abiyyi miti saayintistiin abbaa fe'e social problemii keessatti boru kana ta'a jedhanii predict godhanii iftaan kana ta'a jedhanii himuu hin danda'anii inni isa sana kanumaan xumuranii borutu beeka, guddina biyyaaf beeka, teknooloojiitu fiduu danda'a. Uummanni irratti carraaqee hojjeteetu ofiisaa hireesaa ofiisaa murteeffachuu danda'a jechuudha. Isa sana uummatatu murteessa malee namni tokko kanasii ta'a jedhee akka nama rabbiirraa ergamaa rabbii tokkotti akka abbaa amantii tokkotti akka nabiyyii akka maalii tokkotti boru kana ta'a jennee barsiisuuf hedduu nama dhiba. Yookaan just because yaanni koo yaada isaatiin ala waan ta'eef yaanni kee yaada diinaati, yaanni koo kanatu nu baasa jennee yaada tokko akka yaada gaariitti yaada isa tokko immoo akka hamaatti jennee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Kuni maaliif dogongoradha. Saayinsii keessattis siyaasa keessattis haa ta'u kamiyyuu keessatti dhalli namaa hankee yaanni kee borutti nu baasu hankootu borutti nu baasa jedhee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Kana asumarraan xumurraa waa'ee gaaffii Oromootti deebina. Gaaffiin Oromoo inni isaan amma afaan Oromoo afaan biyyoolessaa ta'ee jedhanii dubbachaa jiran suni har'a aggaammii isaan adda bilisummaa Oromoo irratti dhaaba yeroo dheeraa irratti rakkatee waa'ee Oromoo irratti du'ee irratti dhumee jaalawwan qaqqaalii ilmaan Oromoo lafeen itti cabee dhiigni irratti dhangala'e kana leadershipii kana ukkaamsee immediately yeroo sana immoo afaan Oromoo kunoo afaan isinii kennineenni jedhan suni
akkuma 1991 fi 92 adda bilisummaa Oromoo rukutanii afaan Oromoo afaan hojii afaan Oromiyaa goone irraa isa jedhu sana wajjin wal fakkaata argite. Yoo Oromoon uf soba ta'e uf goomsa ta'e kana inuma fudhateetu afaan keenya nu deebi'eera garuu nama keenya immoo asii hidhaa jiru waan jedhu sanadha. Garuu innaa ilaalte taayimingii isaa innaa ilaalte fakkeenyaaf taayimingii jedhamu biyya kanaati yeroo waan tokko karaa siyaasaatiin yeroo nama hidhaa jiran yeroo hooggansa hidhaa jiran yeroo uummata Oromoo gandaan qoodanii ati Wallaggaa dhufte moo ati iddoo eessaatii dhufte jedhanii gaafatanii yoo ati Wallaggaa dhufte yookiin Gujiitii dhufte si reebanii si caccabsanii yookiin immoo ajjeesanii mana hidhaa buusanii hooggansa hidhaa jiran kana taayimingii isaa nama waa'ee afaanii paarlaamaa irratti kaasan kuni waan gochaa jiran kanarraati uummata distiraaktii gochuudhaan waan jedhan fakkaata akkamitti ilaaltan? Yes, kanumatti deemaan jira ture argitee waan tokko badii tokko yoo waa hojjetanii waan gaarii fidanii har'a eenyutu waan kana dhaadessaa jira namoonni dhumanii mee gara genocide principally warra genocide itti deebinee haa ilaallu maal jedhu sitti fakkaata. Ummatuma boru balleessuuf kaatu sana ummata sana nam fixa jettee karoora baafatteetu fixa miti argite. Pilaanii kana fudhadhaa nu deeggaraa kana nu godhaa jetteeti irratti imaammata tokko baasta jechuudha. Imaammata sana ummanni lakki kun nuun ta'uu jedhee didaa jedhe. Gaafa didu pilaan bii baaseetu lakki yoo kana gochuu diddan kana goonaa jedha. Yoo sana ummanni lakki kana barbaanna jedheetu gaaffii sana dhiyeeffata jechuudha. Gaafa sana humni ittiin dhufa jechuudha. Coercive measure fudhata, police repressive force fudhata, waan adda addaa fudhata, hidhaa, biyyarraa ari'ata, durayyuu maqballeessiidhaan itti ka'a. Maqaan balleessiin kuni abaluu akkasidha, abaluu nama badaati. Akkas gochuuf deemu akkas gochuuf amma yoo ilaalle Abiyyi maal jedhe gaafanni dura ka'ee uummanni Wallaggaa yoo Wallagga deemee na fixuuf ka'u kunoo waraqata kana informationii kana nan qaba na harka jira kunoo akkasitti yoo Wallagga deemee na ajjeesuuf jedhu waan jedhu gadi baasee sababii kanaan uummata sana fixaa jira jechuudha. Amma isumatu ka'ee uummata Wallaggaa kana har'a mana barumsaa keessaa yuunivarsiitii keessaa ijoollee Wallaggaa warra OPDO keessa jiran aangorra warra jiran ijoollee Wallaggaa maali jedhe uummata sana calluudhaan shoror keessa jiru. Imagine ijoollee Wallaggaa qofaa miti inni ajjeesaa jiru. Bakka adda addaatti Walloo keessatti yoo argite ta'e, Harar keessatti yoo argite ta'e, Jimma keessatti yoo argite ta'e namoota adda addaa warra isaan morman akkasuma godheetu tarkaanfii irratti fudhata jechuudha. Duraan uummata irratti kaasee maqaa balleessee difeem godhee waa tokko godhee baga godhani. Silaa tokkummaan biyya sanaa maqaadha argite maqaan sababiidha. Sababiin ittiin si mormu sana balleessitu. Itoophiyaa diiguuf tokkummaa Itoophiyaa diiguuf eenyuyyuu bara sanarraa Minilik irraa kaasee hundinuu tokkummaa Itoophiyaa warra diiguuf qabu. Tokkummaa Itoophiyaa jedhanii ittiin sababa godhatanii ittiin namoota tokko akka evil fakkeessanii ittiin fixu jechuudha. Sheexana fakkeessanii jechuudha. Kuni sababiidhaan ittiin ijaarrataniitu nama keenya fixaa jiru jechuudha. Namni keenya kuni galuu fixurra jira. Yoo har'a Wallaggi dhuma ta'e namni miiliyoonni 2 maaliif buqqa'ee qeerraa buqqa'ee maaliif namni Wallaggaa balleessaa ta'u Dirree Dawaa keessatti har'a namni ciisee ilmaan Oromoo gorra'amaa jiru akka hoolaatti qalamaa jiru sun maaliif ummata Qimaantii ummata Agaw maaliif fixaa jiru maaliif ummata Walloo fixaa jiru maalinni giraandi pilaaniin sunii isa jedhu sana Oromootu ofiisaa beekachuu qaba jechuudha. Yaa maal seete gaafii naati kaafte amma fakkeenyaa fi hidhanii mana hidhaa keessatti isin eessaa dhuftan jedhanii yoo gara dhihaarraa gara Wallaggaa kanarraa dhufan mana hidhaatti deebisanii jara kaan baasuu fi jara kaan hiraarsuun arraa miti kan calqabamu. Saayiniin isaa kan jalqabame gaafa gartee barattoota yuunivarsiitii keessaa
warra dhiharraa ijoollee dhiharraa dhufte qoftii gartee 3 years 4 years hunda ari'uu jalqabanidha. Gartee wanni step by step waan deemaa jiranidha. Namni yoo gartee waan kana itti dammaqee ka'uu baate isaan boru waan birootti fidan jechuudha. Hamma ammaatti wanni isaan hojjetan jalqabarraa gartee yoon Wallagga deemen ajjeesan kan je'ee dubbate sani booda deemullee dogoggora ta'uu isaa hubatullee ammatti garuu wanni qabatamaan hojjechaa jiru naannoo sanitti xiyyeeffachuudha. Kana agartee ijoollee yuunivarsiitii keessa jiranii barataa jiranii fi kana hunda wanni jechaa jiru. Karaa kaaniin maali? Seenaa Oromoodhaa waan takka tuqamee jira. Garuu xureessuu irratti kana wayyaaneen gochaa turte viidiyoo adda addaa kaasuudhaaf dhaaba adda bilisummaa Oromootiif seenaa Oromoodhaa xureessuurraan daran jarreen kun gabbahanii ifaan ifa dubbachaa jiru. I think kana fakkaatutti confusionii guddaatu isaan wajjidduutu jira. Gorstoota adda addaa kan fedhii adda addaa qaban waan dhaggeeffatuuf jecha waanuma hojjetu wallaalamuudhaatu jira. Maaliif sagantaa dhaabbataa hin qabu, karoora hin qabu. Mootummaan sanuu ifaan ifatti mootummaa jechuudha. Asirratti kan isin dhaabu. I think Dr. Abiy sagantaan qabu jecha jedhu isin qofaatu ta'in namoota baay'eetu haasa'a. Akka indaa ilaalutti Dr. Abiyyiin Oromoos ta'u kan biraan underestimate waan godhan natti fakkaata ilaalcha koottanaaf. Maaliif Dr. Abiyyi waa'ee Itoophiyaas miti kan inni ilaalu. Akka amma ilaalaa jirutti. Waa'ee ofiisaatiiti. Waa'ee haati isaa nugusa taatanaan jettu san ilaalajii. Exactly. Inni waa'ee biltsiginnaa jechuun master plaanii ittiin aangoosaa jabeeffatee kaawwate sanarratti hojjetaa jira. Master plaanii isaa jechaadha. Master plaanii Finfinnee nuti jechaa turre inni master plaanii mataa isaatii qabatti. Kaasaa ittiin nugusa ta'ee amma kan inni dhaga'aa jiru even prime ministerummaan iyyuu hafee gara pirezidentummaatti akka deemaa jiru lafa jala wanti odeeffamaa jiru jedhanii haasa'u amma gadi bu'uunsaan afaatti bahu. Ummaa inni master plaanii qaba suni sanarra turuudhaaf Dr. Abiyyi filannoo kana balleessuun akka mormitoonni kafaa'osa ta'uu, papaa'osa ta'uu, abaa'osa ta'uu filannoo irratti akka qaadaan fudhanne. Naannoo Amaaraa fakkeenyaaf immoo warra dheengaddaa Arafaa na'u isaaniin jechaa turre illee aangoo irraa kaasanii irraa ari'uun isaanii ammallee wal lolaa jiran suni ofii isaatiif akka paartii biltsiginnaati. Kanaaf paartii biltsiginnaa iddoo hundumaa ta'a. Iddoo barbaade kaasee iddoo barbaade kaa'uu danda'a jecha. Sun warra isaaniif hojjetan jecha. Master plaanii mataa isaatiiti malee I think nama keenyatu underestimate godheetu beekaa hin jiru natti fakkaata. Waa'ee biyyaatu hin ta'e waa'ee isaa natti fakkaata. Laala underestimate osoo hin ta'in laalan fedhiidhaa fi waan hojjetamu sagantaadhaan waan hojjetamuutu garaagaraa kan jedhu nan qaban gama kiyyaan. Fedhii gartee akkuma atuu jette sani gartee nugusa ta'uu fuulduraaf ta'uu ni mala. Akkuma pirezidaantii ta'uu barbaadutti waan adda addaa keessaa qabaachuu ni danda'a. Garuu sagantaa fi karoora qabaachuu jechuun kan waa'oo hojiirra oolchuudhaaf tan duraa uummata qabachuun akka barbaachisaa ta'e silaa namni tokko numa beeka. Dhugaa yoo dubbadde. Amma fakkeenyaaf uummanni Oromoodhaa maajooriitiidha achi keessattis waan silaa gartee afaaniin sagaggaalummaa politikaatii fi kan hanaan dubbachuurra fudhatee anumarraa jalqabeeti namni kun tarii qabsoo Oromoo kanaaf waa buusuu ni danda'a kan jedhuufaa mataa keessaa qabaachaa ture. Kun hundinuu jijjiiramee deemee jira. Garuu uummanni Oromoodhaatii fi uummanni birootis jijjiirama kana akkaataan isaan itti ilaalan duraanii fi amma wal biratti yoo fiddee samii fi dachiidha. So kun sagantaadha jettee yookaan immoo karoora jettee kan ilaaltu yoo taate karooraa fi sagantaa dogoggoraati jechuudha. So kanaaf gartee wanni namtichi kun waan hojjetuu hin beeku namni jechaa kan wanni jiruuf kanaaf. Ani immoo wanta namni waan hojjetu hin beeku namni jedhu sananii xiqqoo ishee naaf fudhatamuu dida. Maaliif he exactly know what he's doing. Sagantaa fi karoora qabaachuu jechuun barbaita biltsiginnaa jedhanii kitaaba baasuudhaan waan wanni jedhamuu miti. Sagantaa fi karoorri kiyya kanaa jedhee qabatamaan uummatatti gadi bahuu qaba. Yaadaan inni moohaa jechaa jira miti yaadni inni moohuun yoo humna kan ta'u taate sagantaa dogoggoraati jechuudha in the first place. Rakkoon guddaan kana.
wanni ammaan tana biyyattii san keessatti deemaa jiru yaada adda addaa kan gartee inni ifi marsee taa'u sanii fi gamanaa gamanatti dhufuu fi akkaataa inni itti hojjetuutu waan garagaraati. Kaanis ifin jaalachisaa asinis ofiin jaalachisa jee kan deemudha. Karaa birootiin immoo dhugaadha waan tokko laallee wanni sagantaan isaa kan ammaan tana beekamaadha. Adda bilisummaa Oromoodhaa fi qabsoo Oromoodhaa ugguruu akka taate kun beekamaadha. Duraanis wayyaaneen kanaan deemaa turte innis sanuma dhaalee dhufe waan haaraa dhufeenii miti. Wannummaan inni haaraa dhufeen tokko sagantaa kiyya jedhee wanni dhufeen maaltu jira. Dhugaadha wayyaanee balaaleffate garuu wanni inni hojjechaa ture kan qabatamaan argamaa ture maqaadhuma jijjiiruudha dhaaba isaanii OPDO fuudhee ODP godhu kan deebisee PRDF fuudhee immoo biltsiginnaa jechuu kana kun yoo sagantaa fi karoora ta'e waan gara birooti garuu isaa'uu hin baafne amma fakkeenya waan takkan siimaa asirratti namoota reefuun tana gadhiifaman jennee dubbanne namoota 63 kun qaallichaa mataa dhiinsaa ilaalchise wayyaanonni jara kana gadhiiftan malee biltsiginnaan seenuufaa jedhanii waan gartee koondishinii itti dhiyeessaniif koondishiniin isaan dhiyeessan keessaa tokko akka ta'e namni naa himaa ture. So kanaaf jara kana gadhiise. Namoota gartee fuulduraaf itti gaafatama qabaachuu danda'an. Wayyaaneedhuma qofa keessa osoo hin ta'in OPDO'dhuma keessaa hedduun akka jiru beekamaadha. Jarri kunis karaatti dhiiban qaban. Addi bilisummaa Oromoodhaa taargeetii isaanii wanni ta'eef inni guddaan uummata biratti jaalatamaa ta'uu isaatii fi siyaasaadhaanis moohuu waan hin danda'aniif karaa isaan ittiin eeganitti hangam fedhan cunqursanii ofiisaa cufanii maalaa jaanii malee addi bilisummaa Oromoodhaa hojiin hojjechaa jiru qabatamaan saksiid tahaa jira. Kun gartee isaanitti warii guddaa gartee yaaddoo guddaa kan uume keessaa tokko waan ta'eef jecha dhabamsiisuudhaaf yookaan immoo yoo danda'an ugguruudhaaf tattaafachaa jiran jechuudha. So ati inni Abiyyi sagantaa qabaa karoora qabaa kan jiru kun kijibaan I don't think ifiifuu karaa deemu kan beeku natti hin fakkaatu. Wama ijoollummaadhaa qabateetuma yaadaan akkuma jalqaba gartee nugusa ta'e ni taatanaan jaa naati xiyyanaan jette faaja'ee sanitti ammallee abjuudhuma wayii keessa jira. Abjuun isaa garuu mootummaarra turuu akka ta'e maayyeen isaa deebisaan isaa akka ta'e sanirratti wal nama morkisiisu. Garuu haa ta'u malee amma gaddeemee gartee nugusa ta'uu sanirraa gaddeemee kanneen Minilikii fi Haayila Sillaasee hunda achi fidee maal jedhee sanirraa gaddeemee amma pirezidaantiidhaan ta'a kan jedhu kunis waan tokko. Garuu wanni guddaan reefuun tanaati gartee jecha san hin jaalanne mootummaa cahumsaa kan hin jeessan hin jaalanne mootummaa cahumsaa. Neen jibbeetuun ta'ini isa dhugaadhaa hoo jarroo mootummaa cahumsaaf hin jedhan jechuudha. Bara akkas jaamaa jira bara akkasitti jaame ifiifuu gartee amma lammaan faan hoggaa dubbatan hoggaa dhageessan nuti gartee wanta kana ceesisnee gartee bakka san gahuudhaa ifiifuu jechaa turanii bara. Warra akka jedhan immoo nyaatamani kunoo lammaan faa. Nyaataman gaa because inni gartee mootummaa cahumsaa osoo hin ta'in mootummaa dhaabbataa akka gartee filamee achi taa'e tokkotti waan if ilaaluuf jechaadha. Abjuudha kunis. So kanaaf yaada gaggaarii kaaftanii. Baay'ee gaarii mee isa dhumaarratti. Kanarratti waa'ee. Siin kennaachuu maalitti dabalta. Ayyee. Amma gaa rakkinni Oromoo as gahe. Ijoolleen Oromoo waggaa 27 guutuu kumaantamaan hidhamanii kumaantamaan biyyaa ba'anii kumaantamaan du'anii achumaan biyyoo ta'anii hafan jechaadha baay'een isaanii. Qabsoo Oromoo dhufee as gahe. Har'a immoo waggaa 27 warri hidhaa ajjeesaa ijoollee Oromoo geessise suni har'as aangoo fudhachuudhaan amma immoo isa kan TPLF caalaa haalaan isa sana caalaa Oromoo balleessuu irratti jiran jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo hooggansa isaa hidhuun miseensa isaa hidhuun waajjira isaa cufsiisuun dhimma adda bilisummaa Oromoo miti qoba miti dhimma Oromoo waliigalaati. Maaliif wanti har'a adda bilisummaa Oromoo irra ga'ee borkafaa irra ga'a.
Pabaa warragaa. Bor dhaaboli siyaasaa aktivistoota Oromoo kan biraa hundumarra gahuu danda'a. Wanti adda bilisummaa Oromoo irra gahee barattoota Oromoo yuunivarsiitii jiran irra gaheera. Iddoo hundumaati jechaadha. Jawariin mana isaa cufsiisanii hidhuudhaaf yaalanii irra gaheera. Kun hundumtuu ijoolleen Oromoo baratan yuunivarsiitii keessaa naggaadee waan hundumtuu karaa hundumaa haaraas ta'aa jira jechaadha. Haala kana egaa wanta adda bilisummaa Oromoo irra gahee kana adda bilisummaa Oromooti jedhee dhiisuurra qabsoon Oromoo kana Oromoon maal gochuu qaba akkamitti gara fuulduraatti deemsisuu qaba kana callisee hafuudhatu Abiyyi akka barbaade godhu jedhee taa'u yookiin immoo guyyaa tokkotti hiriira nagaa bahee callisee taa'uudha moo warri biyyaa keessa alaa jiran kun immoo warri gowwoomanii lakki Abiyyi akkasiin goone waraana bilisummaa Oromoof akkas jedhanii walii gadi sammuu isaanii hidhamaa jiru kun faayidaa garaagariitiin deemaa jiranii. Akkam gochuu qaba Oromoon meettanii yaadamee Dooktarin Sarmuchimaa waan itti dabaltutti dabale. Hayyee isattiin dhufaa mee dura isa waa'ee inni karoora qabaa hin qabu miti. Karoora qaba dhugumadha. Abjuu qaba. Waan inni dhiyeessurraa waan inni hojjeturraa arguu hin dandeenya. Garuu waan nuti jennu nam tokko waa abjootee argachuu. Ani pilaaneridha beektaa. Professionaalee ani nama pilaanii kana keessa ishee yeroo baay'ee keessa hojjedhee karaa professionii kootiinis pilaaneridha. Waan tokko hin tilmaamta pilaanii goota. Garuu pilaanii sana argachuu dandeessa moo hin dandeessu inni jedhu suni waan biraati. Pilaaniin suni inni ati karoora baastu sun abjuun suni dhugaarratti hundaa'e dhugaa sii buusa moo hin buusu. Even otoonuma dhugaa buuseefiyyuu balaan biraa faa fidee dhufa pilaaniin kun beektaa. Borutti abjuun biraa baattee gaafatii waan tokko tilmaamtu waan har'a facaastee fi waan boru oomishachuuf deemtu callaa ati boru harvestii gochuuf deemtu suni waliin fakkaatu. Maaliif jedhiitii na gaafatu. Har'a callaan ati sanyiin ati facaaste suni dirree hin taane irratti false data irratti hundooftee waan biraan fida jettee yoo wanni kana keessa pilaanii akka maashiniitti fudhanne yoo ilaalla ta'e kana naa buusa jettee yoo deemta ta'e already ati an irratti hundoofte waan sobaati. Waan hin jirre irratti abjuu hin jirre naa fida jettee yoo deemta ta'e kuni gowwomuu tokko jedhe. Lammaffaa bara social meediyaan bara teknooloojiin bara informationiin bahu kanatti diktaataan ta'a jettee yoo abjootta ta'e ofuma keef gowwomsaa jirtaa jechuudha. Bara kana keessatti dubbii dhoksuu hin dandeessu. Bara kana keessatti sobuu hin dandeessu. Bara kana keessatti namoonni baratan hedduun otoo jiranii sobdee abaluu akkasidhaa kanadhaa jechuu hin dandeessu kuni waanuma hin taanedha jechuudha. Waa'ee qabsoo ummata Oromoo kanarratti deebi'ee waa jechuu barbaada jechuudha. Waggaa 27 miti isa dura. Waggaa 50 waggaa 100 caala namni keenya kan lolaa ture. Finfinnee keessatti fannisaa akka turan. Inni namni kun cal jedheen dhumne waan dideef dhume beeki. Namni inni harma murame inni calii calankoo inni maali jenne irraa dubbannu kuni waan didaniif waan isaan hin fakkaanneef waan mootummaa isaanii hin taaneef mootummaa gadaa jechuun mootummaa jechuudha biyya keenya akka afaan Oromootti mootummaa sana diiganii mootummaa biraa afaan sana isa duraan qaban aadaa isa duraan qaban didanii hambiraa irratti impose waan godhaniif uummanni suni dinnaan dhumaatiin suni lafeen suni kana biqilchaa dhufe jechuudha. Qabsoon suni waan dhaabbatu miti. Kanuma irratti dabalee waanan jechuu barbaadu. Otoo addi bilisummaa Oromoo hin badu waan baduu miti waan akkasii kun sobadha waan hin jirre. Baduu miti otoo addi bilisummaa Oromoo marroo 100 balleessanillee namni har'a dallane miiliyoonaan jira, kumaatamaan jira. Har'i uummanni Oromoo har'a qabsoo yoo eegan mootummaa kana bilisummaa isaa irraa fudhachuu danda'a jechuudha. Harka micciiree duubatti micciireetu irraa fudhata jechuudha. Waan nuti gochuun nurra jiru uummanni Oromoo uummata Oromoo keessa doktiriinii adda addaa hamaatu deemaa jira argite.
Yoo qawwee hiikkatte waan nagaa argattu itti fakkaata. Yoo araara dhaqxee mootummaa wajjiniin araara goote mootummaan sun waan si jaalatee gaaffii keessii deebisu itti fakkaata Oromoon. Akkas miti. Araarris qawwee hiikkachuunis hin hojjetu. Yeroo hundumaa qawwee kee hidhatte yeroo hundumaa poozishinii kee qabatteeti inni barbaade gara termii keettaa dhufu malee ati gara termii mootummaa sanaatti deemtee si wajjinin araarama nagaan buusa jettee kadhachuun karaa gaarii irra nuuf jechuudha. Yoodhumayyuu karaa nagaan dubbadha jettee afaan nagaa dubbatta ta'e nama si ajjeesutti afaan nagaa dubbatta ta'e still poozishinii gadaantummaa sii kenne namichi akka irrattuu sitti cimu sii godha jechuudha. Namichi yoo si lola ta'e lolaan yoo afaaniin si arrabsa ta'e arrabsoodhaan yoo qawweedhaan sitti dhufa ta'e qawweedhaan itti deemuu sirra jira diina kee jechuudha. Nama oppoosii godhu jechuudha. Kanarraa yoo hafe nama qawweedhaan sitti deemu ati hiikkattee lakkii nagaadhaan lakkii nuti araaraan yoo jette ta'e namichi qawweedhaan sitti deema ta'e akka inumaayyuu daran sirratti jabaatu gochuutti deemtaa jechuudha. Kuni sirrii miti conflict resolutionii keessatti jechuudha. Uummanni Oromoo maal gochuu qabaasa jettee na gaafatteef immoo kanan siima. Argitee nama ajjeesuu danda'a mootummaan kun. Ajjeechaa sana sodaachuun nurra hin jiru. In sodaannes kanaan dura. Oromoon sodaatee hin beeku. Uummanni Oromoo dandeettii qaba. Jabina qaba. Gootummaa qaba. Ansi dhibu. Isa sana kaasuutu nurra jira. Abdii sana kaasuutu nurra jira. Iccitiinsaa maalidha waliin dhaabbachuudha. Baay'inaan bahuudha. Meesin gaafadha nama 10 ajjeesuu dandeessa qofaatti. Nama 500 ajjeesuu dandeessa. 5,000 takkaatti ajjeesuu dandeessa. Abadan mootummaan takkaatti 5,000 ajjeesuu hin jiru. 10,000 miiliyoona 5 yoo itti baasne miiliyoona 10 miiliyoona 49 itti baane miiliyoonni tokko yoo bilisa baane isatu irra bu'aa nuuf qabachuu. Mootummaan kana gochuu danda'u hin jiru. Uummanni Oromoo yoo jabaatee wajjiniin dhaabbatee lolate baay'inaan yoo itti bahe himmuwaa jechuudha. Tokko baay'ina sana hiccitii sanadha jechuudha. Kun hiccitii otoo hin ta'in qabsoo kanarratti waan nuti irratti bobba'uun nurra jiru baay'ina keenya jabeeffannee wal bira dhaabbachuun nurra jira jechuudha. Inni lammaffaa ayyee. Ifama go ahead. Inni lammaffaa hiriira yoo bahe uummanni kuni hiriira sana addaan kutuun irra hin jiru. Hamma gaaffiinsa yoo gaaffiin keessii deebi'e hiriira sana yookaan diddaa sana fincila sana hiriira sana kan addaan kutuu an dandeessu yoo gaaffiin sunisii deebi'e. Otoo gaaffiin keessii hin deebi'in kottaa gaan deebina jedheetu namni keenya manatti gala jechuudha. Kun sirrii miti. Yoo ijoolleen isaa dhuman abbaanis haatis wajjiniin dhumuutu irra jira. Yoo barattoonni ka'an uummanni hojjetaanis wajjiniin ka'utu irra jira. Dubbiin kuni borus iftaanis ijoolleen isaanii itti gabbaraa itti gibira akka gibiraatti kaffalaa deemuutu irra jira jechuudha. Kana once for all tarkaanfii fudhatee itti deemuutu irra jira jechuudha. Uummanni Oromoo hin danda'a gargaarsi alaa hinumaayyuu gargaarsi alaa gargaaruu danda'a. Garuu murteessaan miti. Murteessaan uummata sana. Murteessaan humna isaati. Murteessaan ijoollee isaati. Murteessaan waraana hidhatee waraana isaa qawwee isaa mirga isaa ofii isaan tikfachuu sana. So kanadha dubbiin jiru malee nama wajjiniin araara goonaa maal goonaa inni jedhu sun hin hojjetu jechuudha. Mee ani wama xiqqoo takkaan jaasirratti laali haala amma jiru kanarratti yoo hundoofte addi bilisummaa Oromoodhaa akkuma isinuu beektanitti fincila diddaa gabrummaa yaamee wayyaanee fi jara ammaan tana gartee akkanatti hanjamaa godhan kanaa kan kuffise keessaa tokko qooda guddaa qaba. Ammaas gabbahee addi bilisummaa yoo Oromoodhaa yoo waa yaame akkaataa haala hin dhaabbanne tokkoon jeequmsi guddaan akka dhufu waan gama kiyyaan hin beeka. Garuu ammatti wanni kun barbaachisaadha moo barbaachisaadhaa miti isa jiruus gaaffiidha. Kanaaf gartee ammatti haala jirurratti abaluu iyyateete akkana ta'e kanaaf jecha uummanni yeroo ammaan tana maaliif caljaa jennee laaluu osoo hin ta'in qeeqoo osoo hin ta'in haala jirurratti hundoofne uummata irrattis abdii qabaannee eeguu nu wayya kan jedhuun qaba gama kiyyaan uummanummaa nu deebisaa ifiif kanna. Kara kaaniin immoo kara dhaabaatiin immoo
if eeggannoon cimaan akka godhamuu fi pilaanonni adda addaa kanarrattis akka jiraate numaan herragaa. Garuu qabsoon bilisummaa Oromoodhaa ajjeechaa fi hidhaadhaan baroota meeqaatam keessa humaa godhuu hin dandeenye. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo kan dhaabbatu miti itti fufaa. Ammaas taanaan uummanni Oromoodhaa murtii fi murteeffatee waan godhu walumaan laaluudhaa deemne yeroo gabaabaa keessatti kan jedhuun qaba. So achumaan waan tokko isin gaafadha. Uummati Oromoo gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf waamicha dhaaba siyaasaa eeguutu isatti jira. Irra hin jiru gaaffii uummanni eeguun irra hin jiru garuu dhaabni siyaasaatis yeroo tokko waan tokko tarkaanfachiisuudhaaf fincila yeroo itti yaamuutu jira. Fakkeenyaaf gaafa wayyaanidhaa san fincila diddaa gabrummaadhaa abdii bilisummaa Oromoodhaa yaamee karaa sadarkaa gartee wareegama karaa adda addaatiin hundi wanni ijaarame itti milkaa'eetu jira jechuudha. Amma garuu haala jirru kana keessatti uummanni ifiifuu haala jiru waan beekuuf jecha waan arguuf jecha isumatti dhiisuu irra wayyaa waniin siin jeef kanaaf. Gaarii dhagaa mee sa'aatiin jalaa sokkee waan irratti haasofnullee waan baay'eetu nu jalaa hafe yeroo biraatti deebina dhumarratti waa tokko kan jedhu dhuunfuudhaaf dubbii koo Dr. Abiy waa'ee Itoophiyaa yeroo isin haasoftan hin dhageenye jechaadha. Akka waan Itoophiyaa baay'ee uummata sabaaf sablammii kan biraarra uummata nama Itoophiyaatti dhalate caalaa waa'ee Itoophiyaa akka jaallattanii fi isin Itoophiyaa taatanii akka argatanii yeroo isin of dhiyeessitan agartu. Garuu waan tokko hin jedha. Adeemsi isin amma deemsaatti jirtan kun Itoophiyaa gargaraa ganama faarsitan miliitariitti ijaartan sana diiguudhaa fi kan itti adeemaa jiru isin uummata Oromoo miti. Nu waan ta'u lakki ofii kootiin haasaa jira. Diina Oromoo waraana bilisummaa Oromoo yookiin dhaabolee siyaasa Oromootu hin taane Dr. Abiy adeemsa dammattiin adeemaa jirtu sun biyya Itoophiyaa kana deemuuf kan qopheessaa jiru badii biyya sanatti kan fidaa jiru ani siima mataa keetti hima. Rakkoo dhufuudhaafis immoo itti gaafatamuuf kan deemu Dr. Abiy mataa isaatiiti. Isa kana qophaa otoo hin ta'in waggaa 27 darbe waa'ee Wallaggaa naqannaa ajjeesasa jettisan. Ati tarii sababa qabda turte Wallagga keessa waan turte waa Wallaggatti gochaa turte beekaa. Tarii uummati Wallaggaa waan gochaa ture beekaa laata jetteeti kana akka godhattu. Kan ammoo waan hafu miti. Guyyaa lakkaa'a malee inuma dhufa jechaadha. Kanaafi adeemsi amma deemamaa jiru kun karaa nagaadhaan utuu hiikame isinis karaa nagaan hiittanii warra mormitoota wajjinis nagaan olii hojjettanii guddina biyya sanaaf jireenya biyya sanaaf gaariidha jedheetina. Itoophiyaa hin hawwina jettanii haasoftan sanaaf illee jireenya isheetiif illee karaa nagaatu baasa malee adeemsi ammaa kun Itoophiyaa diiguudhaaf deema jedheetin haasa'a. Aktivistooti Oromoo hiriira nagaan bayinaa yoo mootummaan biltsiginnaa hiriira nagaa si waame dhaqa birrii isaanii fudhadhaa kiisii keessa kaawwadhaa garuu immoo dhaqa inni jedhu sun dhaabbachuu qaba. Mormuu yoo barbaade uummata Oromoo mormuu hin danda'a. Deeggaruu barbaade immoo deeggaruu hin danda'a. Naqinaa dhaqaa jecha walgahii garaagarii irratti turre haasoftanii dhaabbachuutu itti jechaadha uummata Oromootiin. Hin burjaajessinaa uummata. Maaliif dhaqaa horii fudhadhaa jettanii yeroo isaan ta'an namni baay'ee yeroo bakka tokkotti yaa'u isaan paablisitiidhaaf itti gargaaramu. Kanaafi ilaalcha uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo uummati waan barbaade gochuun mirga isaati. Uummata bira dhaabbachuun immoo dirqama dhaabolee siyaasaa warra deemanii walgahii gaggeessaniiti. Kanaafi kun akkatti beekamuu qaban jedha. Egaa hordoftoota keenya qabxii baay'ee nu jalaa hafe gidduma kana amma akka walitti deebinu abdii guddaan qabaa. Ammayyuu haalli biyya keenya keessa jiru fokkisaa rakkina guddaa uumaatu jira. Kanaaf amma yeroo biraa walitti deebinutti keessummoota koo hedduun isin galateeffadha. Nagaan dhuftanii isiniin jedha. Nagaan tura. Galatoomaa.